Ani maqaan kiyya Weellisaa Falmataa Kabbadaan jedhama. Dhiisin naqiin koomee seenaa boruu. An artistii Faayomootiin jedhama. Sagantaa Taayilanti Shoo irraa barattu ittiin bohaartu laalaa waan kennatu caala. Oromiyaa Taayilanti Shoo daawwadha. ETV afaanota irratti sagantaa afaan Oromoo irratti Oromiyaa Taayilanti Shoo daawwadha. Oromiyaa Taayilanti Shoo daawwadha. Oromiyaa Taayilanti Shoo daawwadha. Robe tuma caamaa yaadama maaloo kaawwani magarre maali bohee tuma ndiisaa yaadama maaloo kaawwali nagarre maali. Oromiyaa Taayilanti Shoo. Oromiyaa Taayilanti Shoo daawwadha. Oromiyaa Taayilanti Shoo daawwadha. Oromiyaa Taayilanti Shoo sagantaa Oromiyaa Taayilanti Shoo irraa barattu ittiin bohaartu daawwadha. Dhiisin naqiin koomee seenaa boruu hin dogoggoriini kan lammii caaluun jiru. Oromiyaa Taayilanti Shoo daawwadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa Oromiyaa Taayilanti Shoo. Sagantaa Oromiyaa Taayilanti Shoo daawwadha. Ilaalaa waan kennatu caala. Bakka shubbisa itti leenji'anitti argamuudhaan mee shubbisti akkamiin leenji'ama? Saafii kun yoo gadhiifame rukutuu ni dandeessa. Shubbisa aadaa fi ammayyaa akkasumas sagaleen sirbuu dandeessan dafaatii galmaa. Kan ittiin galmoofnaa kan jedhe karaa ergaa gabaabaa SMS 800dhaan OTS jechuudhaan maqaa keessanii fi bakka argama keessanii barreessuudhaan galmaa'uu ni dandeessu. Namoonni ispoonsara ta'uuf barbaadan ispoonsara nuuf ta'an kottaa oomishaa fi tajaajila keessan beeksifadhaan.